Allah nama Dhaabbat. tokko ifee ani waaqa keessanii naa bitamaa jedhee afaan isaatti dubbatee hin beeku. Quraanni kan Kunooti bu'e amma fide bari. Jibriilidhaan. Leello. Hin jenne Jibriilitu Hin jedhe jenne Jibriilidhaan buusee Muhammadtu dubbatee Xalaa baasi. Dhaabbat. Xalaa buus baasi ammas agarsiisi uummata. baas. Nama 588 jira ammas baasi. Allaha na ofiin hin jenne jedhaar. Maa jedha kun asitti? Ilaali. Hin Uummata jenne nama 588 jira jechuudha. Dhugumatti ani ga'eeyyen dubbi gaarii mul'isiin. Dhugumatti ani Allahaadha. Ana malee. Eeyyen. Dhugumatti ani Allahaadha. Ana malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Ana gabbari yaadannoo kiyyaa fi salaata seeraan salaati jedha. Bakka ana jedhee dubbatamu hin dubbanne. Nama 594 jedha jira. Dubbatamu hin dubbanne. Ana jedhee dubbate. hin dubbanne. Eeyyen. Hin dubbanne. Dhugumatti ani Hin Allaadha. dubbanne. Ana Brother, malee. Allahn afaan isaatiin hin dubbanne. Hin dubbanne. Kalas uummataaf haa taawwati kan keenaafidhi shan immoo si duukan deemanaafidhi. Hin dubbanne. Haa dhaabbatu hin dubbatiin. Hin dubbatiin kanas uummanni argeedhaan sirraan barbaadu silumati naamanii barbaadu. Ati baga kijibdee malee ati immoo bakka Yesuusii ani waaqa jedhe naafidhi amma nama 600 jiraati amman si wajjiniin galan immoo. Ani immoo kijibu laammu mana sumatti Yesuus Kiristoos jedhee si amana naafidhi. Gaafii Koo nama lamaasiin dubbataan jiran. Waa'ee namaasiin dubbataan jiru amma ati naafidhi ragaa koo. Anatu si wajjiniin gala. seen. Naafidhi. Yalla. Lello. Hmm? Fidi bakka Yesuus jedhe naafidhi ana tamma si Maal wajjin. ta'e? Ani immoo ani hin kijibu ani akka keettiin kijibu fidi amman si wajjiniin kiristaanummaa qabadhaati bakka Yesuusii ani waaqas namas bakka inni jedhe naafidhi amman si wajjiniin galaati an kiristaanummaa fudhadhe. Bakka Yesuus jedhe yookaan immoo bakka Yesuus Kiristoos bakka takkatti ani waaqayyoodha ana waaqessi ana gabbari bakka inni jedhe tokko naaf iddeen si wajjiniin kiristaanummaa ta'ii galar. Hin kijibu. Bakka manaa fide kirrii dhadheetan bu'aa yoonni bakka manaa fide qofan iyyuu kirrii mormatti kaadde gadi bu'aati kanuma qofa naa gaafadhu. Kirrii kaachuudha qophiidhaan. Boontu kana qofa kanaafuu bakka Yesuusii ani nama ani waaqa bakka inni jedhe naaf innaan kirrii dhadheen gadi bu'aa sirraa rafuufani. Saatiin deema haraaka. Yalla Yes. leello fidif. Tole. Naa kenni. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e namanta. Nama gitti Dur sana dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e namanta. akka ajaa'ibaatti nama Yohaanni boqonnaa 8 lakkoofsa 40tti ani ilma namaati jedheedha. Nama ta'uu isaa dhibban itti amana. Galatuumish. Waaqa ta'uusaa immoo baasi kitaaba qulqulluu si harka irra Bakka inni ani waaqa ani nama jedhen si gaafaara bar. Bakka Yesuus ani waaqa ani nama jedhe dubbate. namummaa isaatti erga amanteetti waaqummaa isaa sitti agarsiisa kaammoo. Namni waaqa ni ta'a? Namni waaqa hin ta'a? Namni waaqa hin taa'e. Waaqatu nama ta'e. Waaqayyo nama ta'a? Waaqayyo foon uffatee akka nama lafa kanarra deddeemeera. Waaqayyo achiif samii uume kanatti iyyuu dhufee deddeemaa ture lafa kanarra. Nama ta'a jechuudha waaqayyoon. Ta'ee meesitti agarsiiseera. Hayyee akka waaqayyo nama hin taane yoo ragaasii fidee. Waaqayyo hin geeddarama? Waaqayyo hin geeddarama? Akkamitti hin geeddarama jechuun? Al tokko nama ta'e al tokko waaqa ta'a? Ta'ee dhufeeras hin jechaa jirami. Sagalee waaqayyo siin ibsaa Yesuus Kiristoos yoo dhaggeeffadhu. Hin jijjiiramaa? Ooyi dhaggeeffadhu kaayee. Ooyi dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e isa guddaadha miti nama akka ta'e dhibbatti nana manaa naan jettee jirta. Akka waaqa ta'e immoo sittan agarsiisa. Waaqayyo ni jijjiiramaa namaa. Maaf ati na gaafatta? Ati maaliif na gaafatta? Duratti kaastee suman na gaafataa jira siraayi. Waaqa Yesuus Kiristoos akka waaqa ta'e sittan agarsiisa. Si dhaban kanaalee qofa faanaan dubbadhaatti baraa silaan dursa xalaan hin ture. Ijoolleen turan jiran turanii ani alee faana qofan walii dubbannaa itti.
Okko maalan jedhere okko amma maalan jedhe nama akka ta'e erga amanteetti immoo waaqa akka ta'e sittan himaa ragaa sii kennaa jecha jira. Ragicha maaliif bakka dubbise? inni ani nama waaqa Bakkicha kenniif. nama guutuu waaqa guutuudha naan jette bakka Yesuus ani nama guutuudha waaqa guutuudha naan jedhe qofa naa kenniin siin jedhee baran bakka akkana jedhu jiraannaan amma kennuudha. Gaafiin akkanaa hin gaafatamu. Hin jiru Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Nasobe jedhe wanna kana jedhu hin jiru ati garuu koo maantin eessa koo maa olii gadi jetta ati miitiin gootee hinaasoof yookaan isa faana fid gaafiin akkanaa akka hin gaafatamne duratti waytanii deebitan. Gaafiin akkanaa qoy dhaggeeffadhu. Asirratti leelloo asirratti waan tokko na gaafadhu waan tokko na dhaabi. Gaafiin akkasii hin gaafatamu kan jedhu gimmaasha himaa gimmaasha dhossaadha. Gimmaasha dhossaa gimmaasha himaadha gaafiin akkasii hin gaafatamu kan jedhu. Ati koo isaanii mee bakka Allahni ani waaqa jedhe na waaqa isaa naa fidi jennaan sii fidee miti inni immoo Infinne boontu please. Okay dhugaa soba isaa dhiisi amani siin jechaan jiru baraan dhugaa isaa fudhadhu siin jechaaru jeesti fidee nu dubbisiiseera atillee akkan dubbanne miti beekumsa dhaggeeffadhu atiyyuu beekumsa waan hin qabneef akkanatti ata karaa jirta.